Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa uummata ajjeesuu ammallee itti fufee jira. Guyyaa har'aa Bitootessa 30 bara 2022 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo Gandaalaa Kuukusaayee jedhamutti waraanni mootummaa haadhaaf ilma dabalatee nama 5 iddoo tokkotti ajjeesan jechuun odeessi keelloo dhaqqabe ifoomse. Namootni ajjeefaman kan maqaan keelloo miidiyaa qaqqabe Lalisaa Dabalaa fi Harmeesaa Gammadaa Toliinaa yoo ta'an kanneen hafan maqaan isaanii keelloo kan hin geenye namoonni 5 ajjeefamuun gabaafameera. Weerara guddaa Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf banameen duulli ajjeechaa jumlaa guyyaa gara guyyaatti Oromiyaa keessatti waraana mootummaan adeemsifamuun itti fufuusaa gabaasichi ni hubachiisa. Lolli tibban Oromiyaa keessatti uummata nagaa Oromoo irratti banamee jiru akka tooftaa waraanaa aanjaa ta'etti mootummaan Itoophiyaa dhimma itti ba'uusaa haasawaan osoo lolli kun hin eegaliin taasifamaa turerraa hubachuun ni danda'ama. Qondaalonni olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi Fiqaaduu Tasammaa yaa'ii caffee dhiyeenya gaggeeffame irratti tooftaa lolaa riphee lolaa balleessuu danda'uun naannoo Oromiyaa keessatti torban kanaa qabee akka mootummaan lola gaggeessuuf jiru dubbachuun isaanii ni yaadatama. Tooftaan lolaa erga yaa'ii caffeetiyaas Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kunis mana uummataa gubuu, qabeenyaa midhaan nyaataa dabalatee gubuu fi uummata nagaa bakka tokkotti jumlaan ajjeesuu akka ta'e gabaasni ba'aa jiru agarsiiftuudha.